Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa akkuma beekamu torbaaniin sagantaa seenessaa isiniif dhiyeessinu guyyaa har'aas qabannee dhufneerra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanii fi yaada keessan karaa koomentiin akka nu biraan geettan kabajaan isin affeerra. Siyaasa biyya tokkoo keessatti sadarkaa mootummaa dhiisii sadarkaa dhuunfaattiyyuu hoogganaa gadattuu hoogganaan tokkoof yoo garee ta'e yookaan jaalala qabu yoo ibseef akkasumas kennaa addaa yoo kenneef faayidaa ooluutiif malee dhuguma jaalala namaatiif miti. Dhugamattuu siyaasa addunyaa kanaa keessatti dubbiin dhugaa lafarra jirtu dugda kiyya naa fooqi kan keessi fooqa jechuudha. Biyyoota guddinaan badhaadhaan irraa hanga biyyoota jilbiibbiidhaan deemaniitti amalli baratame kennanii fudhachuu qofaadha. Agarsiiftuun guddoon kanaa kolonii alkallattii yeroo ammaa biyyoonni akka Faransaay biyyoota harka qalleeyyii Afrikaa irratti raawwachaa jiranidha. Kabajamtoota hordoftoota keenya dubbii walitti kenniti waan ta'eef har'aaf kana asumatti dhiifnee gara qopbii keenyaatti isin dabarsina. Nu waliin tura. Sagantaa keenya har'aatiin Abiyyi Doonaald Tiraamp irraa yookaan afaan siyaasaatiin faayidaa bulchiinsi Dr. Abiyyi bulchiinsa Tiraamp irraa argatu yaada miidiyaalee fi xiinxaltootaa funaannee dhiyaannee jirra. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2024 Doonaald Tiraamp mo'achuun pirezidaantii US 47ffaa ta'uu isaanii mirkaneeffataniiru. Sagalee hedduun bakka buutuu warra Dimookiraatotaa caaluun Tiraamp daandii White House'tti isaan deebisu galaniiru. Tiraamp mo'achuun isaanii akkuma labsaniin Afrikaa irraa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dursee ergaa gammaddee kan dhaameef tokkollee hin argamne. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp filannoo mo'achuun deebitee dhufuu keetiif baga gammaddisiin jechuun barbaada. Yeroo pirezidaantummaa keetiitti walitti dhufeenya biyyoota keenya gidduu jiru cimsuuf si waliin hojjechuuf fedhii guddaan qaba jechuun fuula tiwutaraa yookaan X isaanii irratti barreessuun gara Tiraampitti qajeelchan. Ofii Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'uun White House'tti deebi'uun Itoophiyaadhaaf carraa maalii fidee dhufa? Moo akkuma bulchiinsa Baayiden qoqqobbii garaagaraa Itoophiyaa irra kaa'ee bulchiinsa Tiraampis qoqqobbiiwwan Itoophiyaa irra kaa'aman itti fufsiisa kan jedhu irratti yaada xiinxaltoota siyaasaa qopheeffanneerra. US'tti abukaatoo fi piroofeesara seeraa kan ta'an Dr. Henoot Gabbisaa Tiraamp mo'achuunsaa Itoophiyaaf carraa fidee dhufuu akka malu kaasaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamee ture wal qabatee mootummaan sarbama mirga namaa garaagaraa raawwate jechuun bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa irra qoqqobbii garaagaraa kaa'ee turuunsaa waan ture. Tiraamp aangootti deebi'ee dhufuun qoqqobbiiwwan kun Itoophiyaa irraa akka ka'u akka gochuu maluuti. Tiraamp wanni gaadu guddina dinagdee Ameerikaatiif malu bu'aa buusa kan jedhu ilaala jechuun waa'ee mirga namoomaa caalaa Tiraamp guddina dinagdee fa'aa irratti akka xiyyeeffatu ibsaniiru. Tiraamp Itoophiyaan AGO'aatti akka deebituufis gahee isaanii taphachuu malaa yaanni jedhu ni jira. Waraanni Tigraay Itoophiyaa qoqqobbii garaagaraaf saaxilee ture kan eegale bara 2020tti osoo Tiraamp aangoo irra jiranidha. Filannoo US bara 2020 irratti Tiraamp mo'amuu irraa kan ka'e Joo Baayiden Dimookiraatota bakka bu'uun aangoo qabatan farra Itoophiyaa ta'uun aangoo isaanii itti fufsiisaniiru. Bulchiinsa Baayiden Itoophiyaa irratti dhiibbaa dinagdee fi dippiloomaasii cimaa gaggeessaa turuun waan beekamudha. Bara 2021tti pirezidaanti Baayiden carraa daldala qaraxaa irraa bilisaa African Growth and Opportunity Act AGOA jedhamuun beekamu Itoophiyaan akka keessaa baatu murtii dabarsan. Kanumaan hiikaa danqaan Baayiden Itoophiyaa irratti tokko jedhee eegale. Bulchiinsi Baayiden Itoophiyaan AGOA keessaa bahuuf sababni dhiyeesse waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffameen qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan seera waraana idil-addunyaa cabsuun sarbama mirgoota namoomaa raawwatan kan jedhudha. Amma Tiraamp aangootti deebi'uu irraa kan ka'e akkaataa itti Itoophiyaan AGO'tti deebi'uu dandeessu beektonni akeekaa jiruun ni yaadatama. Mirga namootaatu sarbame namatu wal ajjeese kan jedhu dhimma Tiraamp miti. Warra Dimookiraatotaa sababa lola Tigraayitti geggeeffameef Itoophiyaan galmee AGOA irraa haqanii wantoota Itoophiyaatti oomishaman akka gabaa Ameerikaatti hin galle dhorkanii turan. Wanni akkasii Tiraamp yookaan warra Rippaabilikaanii biratti gaafa ilaalamu warra mirga namoomaa keessaa nu hin galchu gabaadhaaf oomisha dhiyeessu taanaan oomishni keessan yoo qulqullina qabaate nu isinirraa binna nama jedhu fakkaatu. Kanaaf Itoophiyaan AGO'aatti deebi'ullee carraa qabdi. Kana malees akka BBC'n xiinxala baasetti hooggantoonni Itoophiyaas akka hafuura baafatan carraa isaaniif kenna jedhu. Rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaa keessa bakkeewwan garaagaraa jiruu fi kan amma Itoophiyaa keessa jiru nagahaan akka furamuuf bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu irraa kan ka'e tarkaanfii garaagaraa fudhachaa turuun yaaddoo har'a ganamaati. Keessumaa waraanni kaaba Itoophiyaa
waliigaltee Piriitooriyaatiin akka xumuramu gochuuf gaheen bulchiinsa Baayiden gahee harka mirgaa ture. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamu karaa nagahaan akka xumuramuuf tattaaffii bulchiinsa Baayiden warra Dimookiraatotaa taasiseen mariin marsaa lammaffaaf waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka gaggeeffamu ta'eera. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru nageenyaa fi tasgabbii yaadotaa jechuun US kallattii dhiibbaa gochaa turuun kan himan xiinxaltoonni amma garuu Tiraamp rakkoo nageenyaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiruuf iddoo akka hin kennine dubbatu. Bara pirezidaantummaa Baayiden rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo yaaddoo nageenyaa fi tasgabbii fudhatamee waggaa waggaan haareffamaa jira. Tiraamp waan akkasii irraa dhimma qabaachuu dhabuun hooggantoota biyya akka Itoophiyaaf carraa guddaa bana hafuura akka baafatan isaan taasisa. Siyaasa isaan gaggeessan keessa harka kaa'uun akka hin jiraanne raggaasisaaf jechuun pirezidaantummaan Tiraamp gaggeessitoonni Itoophiyaa dhiibbaa jalaa akka bahan carraa akka kennuuf Dr. Hinook ni dubbatu. Hayyuu seeraa fi siyaasaa Itoophiyaas ta'ee kan US'tti dhiheenyaan kan hordofan Nagaasaa Oddoo Dubee filannoon osoo hin gaggeeffamin dura miidiyaa Great Britain yaada kennaniin Tiraamp yoo injifate Itoophiyaaf wayyoo qaba jedhan. Kaamalaa Haaris osoo mo'atte ejjennoon Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu akkuma jirutti kan itti fufu waan ta'uuf Itoophiyaaf jijjiiramoonni xiqqoon illee jiraachuu mala jechuun Tiraamp mo'achuun biyyoota Afrikaa dabalatee mirga namoomaa caalaa daldalaa fi dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'a jedhan. Dorgommii Chaayinaa Afrikaatti gootu caaluufis Afrikaatti daldala cimsuuf pirojektiiwwan adda addaa deeggaruu akka malus yaada isaanii ka'aniiru. Fakkeenyaaf dhimma Somaaliyaa irratti Itoophiyaa deeggaruu, Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi olaantummaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti akka qabaattuuf kan Dimookiraatotaa caalaa bulchiinsi Tiraamp deeggaruu danda'a. Tiraamp akka warra Dimookiraatotaa dhimma keessoo biyya namaa hedduu hin seenu garuu xiyyeeffannaan inni guddaan diinagdee qofaadha. Guddinaa jechuudha. Kaayyoon Doonaald Tiraamp inni guddaan dugda kiyyanaa fooqi kan keessii fooqaadha. Warra Rippaabilikaanii dhimma biyya keessaa biyya namaa caalaa dhimma keessoo diinagdee fi qabeenya Ameerikaa jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatu. Tiraamp filamuun mootummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa akka hir'isu kan kaasan xiinxaltoonni kunneen Itoophiyaa keessatti karaa hidhannoo yookaan karaa nagaa mootummaa mormaniif hiika maalii akka qabus yaada isaanii arjoomaniiru. Ejjennoon Tiraamp qabu leechalloo Ameerikaadhuma keessatti gargaaramuu kan jechuudha. Dhimma garee mormitootaa yookaan hidhatanii qabsaa'an waliin waliigaltee addatti Tiraamp dhuunfaa isaarraa waan fayyadaman hin qaban jedhu xiinxaltoonni yaada isaanii kennan. Gaanfa Afrikaatti waajjirri ergamaa addaa US cufamuu akka danda'u kan kaasan Dr. Hinook ammoo waa'ee Itoophiyaa dhimma warra Itoophiyaati malee dhimma warra kiyyaa miti kan jedhu danda'a jedhan. Yeroo akkasii Itoophiyaa keessatti garee tokko miidhamee gareen biraa fayyadamuun waanuma jiru ta'a jechuun yaada isaanii eeraniiru. Itti dabaluunis Tiraamp faannoodhaaf poolisii hin qabu, woboodhaafis poolisii addaa hin qabu. Inumaayyuu dhuunfatti Abiyyiifis poolisii addaa hin qabu jedhu. Tiraamp poolisiin mataa isaati. Isa achirraa hafetuu gaafa hojiitti hiikamu kan biyyaa gahaa jechuun kophummaa Tiraamp haala kanaan ibsu. Doonaald J. Tiraamp dhimmi kamiyyuu yoo faayidaa isaa qofa mirkaneesse malee faayidaa biyyoolaatiif iyyuu bakka kan hin kenninedha. Rippaabilikaanonni dhimma keessoo biyyaa keessaa galuu irratti hangas maraa miti. Waraana kaaba Itoophiyaa Dimookiraatonni Abiyyi irraa dhiibbaa guddaa geessisee ture. Boodarra ammaa agawaa keessaa baasutti ga'eera. Tiraamp filatamuun kanallee sirreessuu akka danda'u yaadonni hedduun maddaa jiru. Dhimma mirga namoomaa caalaa dhimma shororkeessummaa ittisuu fi nageenya irratti waan xiyyeeffatuuf waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti dhimmi gahee Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuuf gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffate dhiibbaa uumuu dandeessuu Kaamalaa Haaris caalaa Doonaald Tiraamp deeggaruu akka danda'u tilmaama hayyuun kaahan addeessaniirra. Kana jechuun faayidaan dhufaatii Tiraamp Itoophiyaaf agarsiisu guddina itti fufsiisuuf qoqqobbiiwwan Itoophiyaa irratti tuulame irraa hir'isuuf oomishoota ishee gabaa Ameerikaatti bilisaan akka dhiheeffattuuf ishee kan gargaarudha. Yoo xiqqaatee Itoophiyaan agawaatti yoo deebite oomishoota ishee gabaa qaraxaa irraa bilisaan dhiheeffatti. Itti dabaluunis Itoophiyaa bara mootii Tiraamp yoo qoqqobbiiwwan kunneen irraa hir'ate carraan dhaabbilee arjooman waliin harka ol fuudhuu ni argama. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aatiif Itoophiyaa fi Ameerikaa irratti yookaan Abiyyii fi Tiraamp irratti xiyyeeffanne kan hanga ammaati. Nu waliin waan turtaniif guddaa isin galatoomfanna.